Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata kabajaa jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee sa'a sadiitti meetira baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Garbaf qaaduttan sin dabarsa. Ashama harka fuunee kanatti aansinee oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina. Hoogganaan gareen mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan Kumsaa Dirribaa. Waraanni isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa akka qabu dubbachuu isaanii gabaasni Associated Press ibseera. Hoogganaan dhaabichaa Kumsaa Dirribaa haasaa Associated Press wajjiniin taasisaniin falli amma jiru mootummaa Itoophiyaa waraanaan aangoo irraa buusuudha jedhaniiru. Gaaffii hariiroo uumuu TPLF irraa dhiyaateen waliigalteen erga uumame torbanoota ta'uu isaa kan himani obbo Kumsaa Dirribaa hariiroo siyaasaa uumuudhaafis mariin TPLF wajjiniin taasifamu akka itti fufee ibsaniiru. Gabaasni kun bal'inaan oduu booda dhiyaata. Gaggeessaan hospitaala Duftii Dr. Mahammad Yasuuf akka jedhanitti adoolessa 28 bara 2013 haleellaa raawwatame kanaan daa'imman, dubartoonnii fi jaarsoliin miidhamaniiru. Afaan yaa'ii mootummaa naannoo Affaar aadde Aminaa Seekoon akka dabalanii jedhanitti ijoolleewwan 107, haadholiin 89 fi maanguddoonni 44 balaa kanaan du'aniiru. Balaa kanaan walqabatee naannoo Affaaritti har'aa jalqabee guyyoottan sadarkaan lola baqatanii mooraa baqattootaatti dhiyeessuu isaanii kan VOA'tti himan. Abbaan maatii tokko akka jedhanitti haleellaa mooraa baqattootaa irra ga'e kanaan lubbuu mucaa isaanii fi haadha warraa isaanii dhabuu isaanii dubbataniiru. Gandoottan Yaaloo, Keelloo fi Gaataa jedhaman irraa lola baqatanii namoottan mooraa baqattootaa Gaalikoomaa keessa qubatan 30,000 keessaa namoonni 200 balaa kanaan du'uun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan adda bilisummaa saba Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsaniiru jedhameen haleellaa Affaar keessatti mooraa baqattootaatii fi kuusaa midhaan gargaarsaa irratti raawwatame. Loltoota mootummaa warra baqachaa jiraniin malee dhaaba isaaniitiin akka hin taane himaniiru. Kennameeraaf. Akka gabaasni duraanii jedhutti mooraalee baqattootaa 4 baqattoonni 96,000 keessa turan keessaa Shimalbaa fi Hisaat kan jedhamanu sababa wal waraansaatiin erga barbadaa'anii booda mooraalee Maayi'aayinii fi Addi Haruush keessatti baqattoonni hafanii 23,000 akka ta'anii gabaasameera. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa baqattoonni 800